Jannaa abdiin jannaa dagatee jira. Akkamitti dagatee maaliif dagatee hojjetan abdii fi caaltuun haala bareedaa jiranii haala namatti tolu baay'ee tokkotti bakka haala bareedaadhaan gaafiif deebii adda addaa ijoolleen hedduun immoo abdii mucattii kana fuudhee mucaan kun daa'ima fuudhee qaxaleedha bareedduudha amala qabdi jedhaniini abdiin homaa yaada. مبروك مدنا بريء ما تلاقتمو سيدي هي نفس هنا يشتاق شراتهم كتمو فجنة يانتو قربي سندوهم قدي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جري جفتكم نجا كيسني فيها كيسني سني جت شهر فيديو مو كابو فيديو سكبر دي سني كفه فيديو نني سني كبر إدو في مالي نوجد تندرسا فيديو كنا لايك شير سبسكرايب يا ده كيسن كودا لايك يقولن بليز لايك يقولا اسمي جو برواده هرا أبدي مال الرجرا مال كيس الجرا مي أسرت ون ولله هذا سبونتو جالو دا باي بومبي دوسا ترتي نما هدو ولي تبقى ترتي بك أنا موت هدو ولي تبقى ترتي نما هيسا سوغيتي نما سويسي سوغيتي أكا نما بولشا بيا ساني تاتي تتي يجفو لدمتي جيسي ستي مسؤولية فلتي هر يوج عادون أبدي تهيرو مفدين بإسي وان إسي براتشوك أبدان دبرتي تاكا غورسي مالي دبرتي تاكا فين دولين مالي فوجتاني قاف دبرتي تاكا نما بجيتش والأبدي بودا لفت حفتا هذا أوغا أبدين إيفا ماليسي يقولو بقومتي نومني دبرتي تاكا فولو بقومتي لفت حفا أكامنتي لفت حفا harcaatun abdii wajjin hojii isiitti faajirte guyyaa tokko mana haadha sabboontuu dhayitee viidiyoo tokko waraabtee haadha sabboontuu illee isii wajjin mana isaa dhayitee viidiyoo tokko waraabtee gadi dhiibtu dubartiin takka maatii isii harkaa baatee gaafa biyya ormaa keessa seentu ulaagaalee hundumaa jaalalas waa hundumaa barattee beekti barannee beekna jechuudha jaalalas hin baratti tokkoffaa jaalalan baratti bultii qabachuuf yaalii gootii hamma dandeetti isiitti maaliifire mucaayitu akkas jedhee turte ani baree utoo heerumee ilmoo argadhe jette dhugaadha namni maatii ofii biraa sosso'ee yoo xiqqoo isii dalagatee waa qabaatee jedhe yoon qabaatanis namatti dabalamee dalagatuu fedha ammas mucaa wayii yuutuub isii irratti garuu yaaddoo wajjin maal jette yaaddoon abbaa ijoollee sadeeti jettiin suni ani ini si fuudha biraan kirratti hojjetee jennaan si fuudha bakka jennaan inni biraan mudhitee waan hundumaa dhugaa godhattee ishi jettee turte jechuudha maaliif rakkootu dubartoota duuba jira dubartoonni bultii maaliif barbaadanii abbaa manaa isaanii san qabatanii wajjin dalagatu mucaa sun mucaa yaaddoon akkas godhisuun hedduu takka kan ajaa'ibe daddaftee ulaagaalee hunda guutuun arabni natti taphachuurra atiin ijoollee sadii qabdu kun na fuutee si wajjin jiraachuu haala na godhatte jette dhugaa isii gadi mul'ate garuu namni keenya maaliif akkasitti yaadne kana dhibe dhiirri keenya maaliif akkasitti yaadne shamarran takka yeroo jaalatan maaliif hammachuu dadhaban maaliif qabachuu dadhaban maaliif gaaffii guddaanati ta'e kan dubartiin abbaa manaa gaarii barbaadde ka isii qabee deemuu barbaadde ka isii malee alallaala lafa kanarratti jechuudha dhiirri tokkichi dubartii 5-6 janaan jira ni haasofsiisa garuu namoota hedduutu qabamaa jira namoonni hedduun akkamitti qabamaa jira ijoolleen keessattuu biyyoota ambaa keessa jiran kana namoonni kun bilbila bakka nama kamuu yoo ta'e ni haasofsiisu ni maal jedhu akkas jedhu maarraa waan kana kaase caaltuu fi abdii caaltuu nama abdii hojjetti abdii heerumuu mirga qabdi ani sabboontuu lakki jechuun hin dandeettu maaliif isiin lakki ka jettuun sabboontuu takkittii qofaa fi mucaa isiisan tokkicha qofa dubartiin matirra mirga hin qabdu waan namaa keessa hin seeninaa gorsaa nama tokko garuu keessa waan namaa keessa seeninaa mirga namaa dhiibinaa namni gaaf biyyaa bahu karoora baafate baa namni gaaf biyyaa bahu waa qabatee waa yaadee takka of jijjiira takka maatii of jijjiira kana dhabu beeka waan lamaan kana dhabu takki uf takki maatii ofii
takki jireenya isaa jijjiira takki jireenya namaati jijjiira. Waluma kana dhabu. Wanni biyyaa baanillee tokko kana. Tokkoffaa maatii lammaffaa jireenya kee. Dursa gaa biyyaan baa kana deemtee dalagattu eenyu mallaqa ergita maatii keeti. Dhiirri tokko gaafa hojii argatu biyyuma keessattis biyya biraattis gaafa hojii argatu eenyu mallaqa walagan haala abbaa isaa. Maaliif reekuni dursa kal rabbiin kan hojii kan nuuf alhamdulillah ka eenyu nu guddisee asii nu gahe jennee mana namallee dalagee haadha abbaa keetii kennita. Boodarra immoo jireenya keetiitti aanta. Amma ijoolleen tokko dhugumatti garuu akkas ta'uun sirrii miti. Maatii kee gargaari malee hamma mallaqa kee qabattee bareeda jechuudha. Amma waa'ee haadha sabboontuu qaame sabboontuu baay'ee caccabaa turte baay'ee nama hodhabaa turte garuu dhumni isii maal ta'e? Waa tokko mirga qabdu jechuudha sabboontuun. Hajjiitti heerumte abdiitti heerumte mustafaatti heerumte abbaa feetetti heerumte mirga isiiti. Ani amma maatii kee amansiisuu hin danda'a abbaa feetetti heerumuu danda'a. Garuu maatii kee amansiisee abbaa feetetti heerumuu danda'a. Namni tokko yookiin obboleettiin obboleessi yookiin immoo kana godhuu sun garuu siif ilaalan namni sun nama akkamii gaariidha moo badaadha moo siif ta'a moo siif hin ta'u hin hubatan. Abdii amma jechuudha mucaan qaxaleedha gurbattii ijoolleen hedduu arrabsaa turte. Arraba namallee irra hin kaa'anne koomantii isaanillee deebiin kennine shim jedhee oofi dalagoo isaa shikkeettiin. Soomata maarkallaa bakka nama jechaan nama koomantii namaa dhagee shiri jedhuudhaan ta'an nama koomantii sanatti gatee hojii isaatti shiri jedhuudha jechuudha. Ilmi namaa jechuun akkasiiti garuu nuti mootii akkuma feene yeroo koomantiin takka lama nu barsiisan ta'ullee sammuu keenya bira goona asirratti maal dubbachuu barbaada. Shamarran dhiira gaarii dhiira akka abdii caalus jira. Namoota gaggaarii kana argattan maradhaa qabaadha. Kuni maaliif yeroo ammaa kana dhiirri hedduu janaa jana. Dhiirri tokko 5 janaa jana. Dhiirri tokko 6 janaa jana. Gaafa ka niitiin isaatti dhufti maqaa biraatiin qabataa hedduutu biyyoota ambaa kan akka Saudi Arabiyaa akka Dubaay akka bakka biyyoota makkamu keessatti jechuudha. Kanaafuu warroonni shamarranii ebalu gaarii jettee akkanumatti yaadeen akkanumatti fuula isaa laaltee akkanumatti uffata isaa laaltee bar namni sun gaariidhaan jedhee abatan hin jedhe. Wallaahi billaa gaariin namaa keessa malee gubbaa miti. Karaa hedduu isa fattanuu dandeetta. Karaa hedduu isa argachuu dandeetta. Dhiironni tokko immoo utuma hojii hin qabin isma nyaachuuf dubartii ka barbaadan hedduutu jira. Uummata bu'aasii hin qabu. Ati garuu ka bu'aasii qabu dalagadhu ijoolleen shamarran illee dalagadhaan firii ta'aa jiraadha bakka. Maaliif firee? Dhiirri akkanumatti amansiisu. Namni ati amantii namni ati beektu nama firri kee beeku nama ollaan kee beeku malee nama lafa fagoo nama yookiin lafa akka addaan fagaatee kan ambatan gonkuman beektu. Tarii ilmas qabaachuu danda'a, tarii jaartii qabaachuu danda'a yookiin immoo bakka waayatu jiraa mitiiree akkasuma jechuudha. Maal isin jechuu barbaade? Kanuma kanaaf waa hunduma keessatti utuu jabaannee utuu jabeessinee utuu waa hundumarraa of eeguuf yaallee of eeguun barbaachisaadha. Wallaahi waa hunduma keessatti of nyaannu gochuu of eeggannoo gochuu baay'ee barbaachisaadha. Ka dhugumatti isinitti itti yaadati karaa kamtu na baasaa karaa sirrii kanii kamaatiin kiyya beekumu biyyuma ambaa kana keessattuu yoo hiriyaa isaa si barsiisuu hiriyaa isaa ka qabu 2-3 si barsiise ta'ana namni sun si jaalata. Sababni isallee maaliif hiriyaa isaa san yookiin akkamii teessoo waa gaafachuu ni dandeetta. Maaliif gaafa kana keessatti waa isaa dhara isaa addaan baafte jechuudha. Keessumas injiraa miti akkanumatti haa ta'u bakka dirqama kun immoo dirqama. Yookaan immoo namni sun bareedaadha namni sun akkasii namni sun akkana tiktokii irratti irratti bahee caffareef miti. Abadan maaliif tiktok irratti bahee caffaree waa takka waasiin qabu. Inni aqlii qabu inni qalbii qabu mootuyyuu ka'ati. Si jaalatee jaalalaa fi kabajasii qabu kana fakkaataa isin jechuu barbaada obboleen kiyya.
Kanaaf jajjabaadhaa walaa jabeessinuu yaada kennadhaa koomantii barreessuuf yaalaa. Viidiyoon kiyyaadhaa ani kan maratti nama amma viidiyoo biraatti walitti deebinutti nagaan tura baay'ee isin jaaladha baay'ee isin kabaja. Garuu isinirraa ture hin jira amma deddeebiin jira nan deddeebi'a shaantaa viidiyoo gaggabaabduudhaan nan dhufa isin jechuu barbaada uummata qashtii uummata jaalalaa jajjabaadhaa tirsaa yuutuubicha illee tirsaa bakkaan gahuudhaaf yaalaa gara sabiskiraabii gara walitti mudda maaliif guddinni keenya guddina keessanii yaadni keenya yaada keessanii barumsi keenya barumsa keessanii nuti isinirraa baranna isin nurraa barattan waan beeynu miti beekumsa koomantii jalatti viidiyoo akkatti hojjedhu akkana godhi jedhaati koomantii naa barreessaa. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.